እናንተ waleen teessani har'aa iddoo bashannanaa biyya Turkii jedhamu deemutti jirti. Galgala garuu Turkii keessatti wal argina. Turkiin biyya akkamii akka taate Turkii jechuun እናንተ irraan baranne ilaala cuucaa yoo ta'e marqashtiidha. Nagaatti nagaatti Saudiyyaa nagaatti. Nagaatti nagaatti biyyi Saudii nagaatti ani galuufan deema Turkiitti. እናንተ Turkii wayyamoo Itoophiyaa wayyame biyya kam deema jarattiin bashannana biyya kam deemna naan jedhanii gudii jennaan ani Itoophiyaa adeemna jedheen silaa arabdoonni hedduun Itoophiyaa keessatti galanii jiru jechuudha hin beektuun tiire amma baay'een isaanii Itoophiyaa keessa jiru keessattuu baadiyyaa keessa deemaa argu baay'een keenya argitan anis amma guyyaa boruu madaamii harka tokko jaarsa madaamii harka tokkoon qabadhee jidduu isaanii gale qacciqaa jedha Itoophiyaa keessa isinoo koomintiidhaan laali waan gootan ani garuu jaarsa madaamii karaa itti agarsiisu harka isaa qaba malee waan biraa itti fakkaatina. Nargitanii qacciqaan jette qacciqaa akkamii ka'umsi koo gara Turkii gara Itoophiyaa qacciqaa galgala Itoophiyaa fi Turkii jidduutti wal argina ishee. Bye bye.